Shama harka fuuna jirra jirtu hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nagaa kootii galan rabbii haa qabu. Aras immoo qacallee aadaa walloo qabadhee isinii dhufee jira. Kutaa xumuraa isaati. Na hordofaa wajjumaan haalaal. Yuutuubii kee saskiraayibii laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Afaan ta'a walumaan hojjennu. Harka hunda isaa xumurree jira. Kuni kan harkaatti xumuramee jira. Kan gurraata hojjenna jechuudha. Gurraata waliin laalla. Kan gurraa yeroo hunda bifa tokko jechuudha. Rammoo kan isinii fidee dhufe. Amma kun sibiila jechuudha. Sibiilli isaa karanaani akka calleen hin baaneef an akkanaa bituu dandeenya. Tokko tokko immoo ofuma isaatti kan dachee irra isaa akkanaatiif bareeda jechuudha. Akkuma argitan kana kennu kana. Isa kana hin dachaasna. Bifa kana akkatti dachaasna jechuudha. Haala kana. Calleen qaba bifa hedduu qaba. Bifa hedduu keessaa bifa sadii walirra hin ga'a. Jechuun bifni isaa baay'eedha. Hagana jedhamee lakkaa'amu garuu kun sibiilli isaa waan xiqqaa ta'eef bifa sadii qofa fudhanna jechuudha. Isa hunda keessaa bifa kana sadii. Ada kana kuni kan gurraa tokko ta'a. Kunirree kan gurraa tokko. Isa kanaan hojjenna jechuudha. Amma immoo diimarraa hin jira. Kun immoo gurraacha fi diimaadha.
amma callee hundasaa xumurree jechuudha. Kunneen tokkooti, kun immoo gurra tokko jechuudha. Isaan kanneen qopheeffannaa kun lama inni kana inni kun immoo kanaati. Lamaan kun immoo karaa isa kana ammas bira. Kashitan bana. Ala kanaan jechuudha. Kun jabaata shiboon isaa tokko tokko laafa jira, tokko tokko immoo sirriitti jabaata jira. Magariisa. Bicaa tokko. Eegasii isa kana. Finne. Sumarratti dada. Argoon amma deebisnee cufna jechuudha hin banne. Deebisnee akkuma duraa sanatti cufne. Argitanii bifa kanaan baay'ee bareeda jechuudha, baay'ee namatti tola. Kanarree baay'ee jabaatee rabbi. Namaafiyyuu banamaan jiru. Garuu gutichaa gurraa kanaaf isa hanjabaatu kanatu shaggara. Inni sun immoo guddaarree waan ta'eef waan yookaan banamuu danda'a. Kun deebistee seeraan sii cufama jechuudha. Kanaafan kana fide. Amma kan banamuu danda'a amma seeraan cufameera. Ammas diimaa tokko kun haraarraa abbaa gadaa fakkaata. Garuu itti yaadatiin miti callisee diree alaabaa abbaa gadaa fakkaate. Sirriitti cufuu qabdanii maaliif yoo ta'an calleen onnuusaa akka hin baaneef shiboon isaa. Jabeechitanii walitti gaxxamuu qabdanii jechuudha. Kana akkatti hojjennaa jechuudha bifa kana. Xumurree jira amma lama. Inni kun kan kanaati. Kana waliin deeme jechuudha. Akkuma argitan kana kunii fi kun wal fakkaata. Bifti isaa jechuudha. Kuni kan harkaati. Kuni kan addaati. Haala kanaan xumurame jechuudha. Bicaan kan as biraan jira. Inni kun as jira. Inni kun immoo as jira. Akkuma argitan kana kunneen halluun isaa wal fakkaataa jechuudha. Kana xumurree jirra.
kan kanata san tarkisiisanna alaabaa abbaa gadaa inni kun kan addaati. Kan addaa kun immoo bal'isee kan hojjedhe. Inni kun immoo kan mormaati. Isni kun callee 4 dirame. Inni kun callee 3 kan duraa sun immoo callee 2 kan addatti hidhatamu callee 2 dirame. Kan mormatti hidhatamu immoo callee 3 haagana kan gahu jechuudha morma. Kun garuu callee 4 diramas hin jedhe hin akkatti bal'ataa jechuudha wanni guddinni isaa. Kennuuti haala kanaan isin fide. Akkuma argitan kana naganata callee aadaa Walloo yookiin aadaa Raayyaa kanumaan xumurree jirra. YouTube kee subscribe like gochuun dagatina callee biraatiin nagaa walitti deebinutti naganata.